مالي ندبست سيدي بسود دي ميساجي رامي ندبست سكالين سدقاما سربا كم سيابان بيكاتي برباد المسيح تقريبا شنو Thank you for ويشكي منجرين ويشكي بسودان guys tap guna tap tumura tabanna baki wadini yero bareda wadinda barsene oh itu mama cek atau kerja pera ambai nasir buat duri kan ini ke sifat والله شيء Rugaman yor figar war jolle dina kan ini amana mana jarati timbu نبرة ya nagenya ki ya wan so da du wan nago tumbe go duriyen kairo tunna jidira lak ya wi na da dai mati fudo ligadin dem ko ko dufa يوم كباكي افتيسان مبرسي ويا ani ana beli sakit za أبغى إسحاق يجارو أنا ما نمنو Gaba yi gadda baki ana nace kita تشاركوا بدي والله يسون بيج أنا ما وصلت يو هذا مناكي ilmu ke wani fite manaki yana dufta nama ta ko ya manaki yana ne ana ba badi lalle sin na wana mati na di mana ko invekta optionani na mati stadium to kabdu dai ma si fulani biya ki no fa ko biya afrika sanna ko ne biya afrika sannu boni record ana mana asli fa mubaraki fa ready fa bralle ko de record bangaru ina manu beita jara nagenye kiya awo tiktok kan hotel tille biyam bene ke setiga ano so oromo milena me ke biya sanjaro hotel ka badde ta mal biya dubai gale biyi tum biya guddate location achi go bika barbad hotel barbad amma astese lalu dandesa bika dim barbad gati sigar samar sigar tisa achuma gach etacho ma basi basame ma ki ali kilom beta nama ilmo gudditu biya araba jira da diaspora america wakin canada da fanjiro anje chat mal goda basi mana sire kabat sama sudat mal kalmat na soda jazabe ta jara yani wa na jalata nafaka ta male nan jalata ni jarri ta bolu disani odura giman ta disani mali ya umut ku ta ay waro mo ko sin kalata ta bi ndemu di demar gize ase no dabati na ma je tame maki ta bi diskalli walli ge be din sai baka de gargar de mun nawante ya kana fawgin jafa ge sai ada jira yo rabbina milke sai anti ba je tame azra Kenya mali flufta ziara dan dufa visit visa ka bati taka garu ma ta konturu yo ziarte mali duban udese ta jol mabrata hiti achu dufne silal guyya wale nolu dan da garu anin amanu ma oromo tani barna mun dan amana ni in jala dan ka bajjan garu na genya ki ya wa na gotu da fakka ya amma gize ya chana dubato fo gacha abadan itinga bugana sanu yo itinga batamma fudate o ma singoda ni manaki ya kubata na genya ke tiville rakoni njuru yo na njete ade guyya jarmoli nola algana moga awi ti dabali ti kottu samboda manaki ya kubatan دائما ده ولا ماني قاعد دائما كمي قبضت أرجو أتكاي روجر تاما أرجو إلو صدق أتكاي روجر تاتي
لا أنا ما اللي تعرسي على دائما اللي فودي ولي قد أنكراتتهم بربادو. Mana kiyyanii rakkoo miti as dhuftes ni qubatta. As dhuftee qubatta. Mana keessanii tokko qofa jira ma? Egaa siree takkan qabu silaan lama maaltu godhe inshaallahu ta'ala. Maarri rakkoon qabu firaashii lafarraa famutti xiqqaan kun hin jiraan bisan bitattu re'aa nageessife. No, ani kilaasii si dhiisee odaa kana si dhiiseetiin ani immoo saalona. Kulaasii qolla. Saalonni illee qabaa manni kee. Saalona laal. Qolfii akkamiin beektaa hulaal as biraani hulaa akkasii qollafeetiin qolfii qabadhee saalona lafaa jechuudha. Waan barbaaddu si kanneen. Antu wayiiti maatii mana badaafoo maaliif na jakkitu? Wallaahi sheeyitaanni kun beeytee nama walii garagalchaa qolfii qollafee harka qabata. Wallaahi osoo diyaan nama ni beektaa. Namni tokko sheeyitaana wayii yaabbatee Dubaayii dhufamu xiyyaaraan dhufa sheeyitaana maalitti waliin nu garagalchaa nuti obbola jedhee maal Oromooti. Namni dawwalee ni dhufna yoo jira nama tokko eenyu waliin jirta maaliif alatti wal agarra. An nama kiyya mana nama kiyya namni akka beekuun barbaadu an dhiifama waliin. Sanii. Yaani warra achi keessa jiru laal warra achi keessa jiru shakkuu dandeettaati. Warra achi keessa jiru maaliif amma ijoollee singilii maal kanneen waa balleessitee shakkuu dandeessa. Lammaffaa nama biyya tokko keessa jiraattuun alumatti wal argutu gaarii malee dhugaadha mana kee barsiisuu dhabuun mana kee nama qabatte abbaa barbaadde ala wal agartee shaayii bunaa waliin jettee galuudha malee harkisaa mana kee fiduun dhabuun kan keessa sirriidha akka mucaa shabaraa tokko keessattu jecha. Maaliif nama guyyaa tokko qabdee fidde guyyaa lammaffaa kumaan barreeffuu dhaabatee sitti hanqaaqaa. Kanaaf hiriyaa kamiyyuu alumatti manni kee mana kee qofa jecha singilii waan taateef mana faamilii osoo taate rakkoon qabu akka fedhan abbaa warraa kee waliin dhufuu danda'a. Sun rakkoon qabu. Ani ati obboleettii tiyya saba kiyya qaama kiyya jedhee Dubaa irraa ka'ee. Anis maaliin jeebar anis wayisi kaade dhuguma wallaahi kabaja guddaa si qabaan nama TikTok kanarratti hedduu jaalatu keessa wallaahi jechuun hedduu obboleessuma kiyyatti hin baane hedduu arraa miti ni beeyta. Garuu obboleessarraa barrii jidduun qotomatanii rafan jedhee. Oi, fakkiin keessuma yoo dheebodhe yoo beela'e akkamitti waa makinoo barri keessaan qolloftee ati saalonii raftaa anammoo keessa rafamanii ta'a. Anamma keessaa ulaa qollafadheen mana kana keessa maali qoy micoon tun daa'imman mana kana keessa jira hanga jaanianii jechuun hin jaaladhu. Waan barbaaddu siif qopheessee waan laala waan ati booruu miti waan har'a galgalaa miti waan guyyaa sadii barbaaddu siif kaayee siif guutee ulaa qolla. Mana bichaanii oo deemuu barbaadee. Naan dabaltagaa. Awaan naan jette dhageette martiin. Urgoon waan jette laal waan naan jette maa shayitana yaabbadhee dhufaa naan lakkise ati shayitana yaabbattee dhuftu shayitana kaayiroo tuhamaadha sanis shakkitee naan jette. Aguma fedhe koy aguma fedhe shayitaanni kaayiroo hamaa obboleettii nama yaabbachiisa. Sanii fi miti bar sanii maa fi miti jechuun akkanumatti galee seera kiyya kuna yoo obboleessa ati obboleessa kooti gizee naa bilbilta asuma bar manni guutuudhaan saalona qabaa waan qabaa minnaa dabaltaa akkan. Yoo tarii ati rakkoo ada fincaan na qabe haa jennu cinqame fakkeenyaaf ati ammoo raftee jirta silkiin irraan kaastu yaani maal godha ilaandii wayiitti toonnaa jedhamu maskootii irra. Hirraaf waan immoo dhiirri mana kana keessa buleen hirraaf waan hirraaf korsheenaa maaltu jira. Hirraaf waan. Aantoota maafadurree walitti aanee jettu biree. Numaatu ni rafaa. Inshaallah anka guyyaan kaati deemtutti hin rafu. Jechuun waan barbaadu. Adama guyyaa takka illee namni waa rakkatee dhufee illee maal kana mana kee buleen beeku namni takka illee urgaati mana kana qabatte. No. Hin bulu kam. Hoteela hin qaba yoo hoteela maallaqa kiyyaan hoteela malee mana kiyyaan. Anammaa mana aarsite maa rakkataa wayii na seetamu ayyaana Oromoo ziyaaruu dhufe malee jaartii qabaa maal qabaa. Siifi miti bara nama siif jecha miti bara wanni jechuun jiru akkana godhaa jechuu barbaadeeti malee siifi miti ani obboleessa. Maana sakaanayyuu akkamitti abbaa barbaadde amma fakkeenya warra akka siingilii kanneen osoo gootee akkas
Nama akka kiyya maatii qabu abbaa beetasaba abbaa ilmaa kana maal godhurraa qollofatu barbaachisa. Fakkeenyaaf banneetu marafna nama fakkeenya halkan yoo rafu subhaanallah alhamdulillah a'uuzu billahi minash shaitaanir rajiim faatihaa kana qara'ee itti rakkisee rafa. Yaa Nasree qo'atee obboleessa kiyya. Seera kiyya biyyi tuni ati biyyi tun biyya Fir'oonaati yaa obboleessa kiyya. Si galee? Biyya Fir'oonaati. Biyya Fir'oonaati biyyi tun. Sanuma osuma waan biraatu osoo hin ta'in osuma bakka akkanumatti loltee lafaa kaatee wallallee yoo wal tumne eegaa sanuma. Anafa deemu. Yaa obboleessa kiyya biyyi tun. Anti jamar maa keessattu akkas jedhee boksiilee jaalata malee annama nagaa ta'uu kiyyan beektaa. An diritti amanaa salaamaa mangadiidhaan nama deemu. Anamma qoy fakkeenyaaf sallis amma rabbi haa godhu fakkeenyaati ziyaaraa Dubaay kana dhufte haa jennu. Akka tasaa taatee yoo Dubaay namni ati baay'inaan walitti dhiyaatu tokko anuma dhufte nan dawwalte na fuudhette si fuudhee mana kootitti siin galee akka carraa ta'e ammoo hawwiin yookiin hajamaafuu yookiin maaliif iyyuu adeemtu yoo mana hin jirre manni kiyya kifilii tokko ta'e akkam goota jidduun maggaarajaa itti goonamu komborsaatoo itti goonee cufnamu akkam goota. Wallahi amara kiyya hin beektu namoonni jechuun ni deemara isii jalan deeman. Fakkeessiin deemtee hundaa'u. Waliin deema. Anaafatti tasuma amma osoo hawwiin dalagaafillee meeshaa bitatuuf suuqamaa ta'ellee walumaan deemta malee ana waliin mana duwwaa keessan teessu. Walumaan hin deemu. Ansi shakkuu fi miti garuu an waliin hin deema. Waan amantuuf malee isii waliin deemtu. Saniif wallahi saniif miti. Koi mana hindu nama hunda moo sila akkam? Akkam? Yani dhiirotuma hundayyuu fakkeenyaaf amma biyyuma sanitti nama haadha manaa qabu wayii osoo mana isaa dhatte. Ati yoo ati mana ammataa dhimee suuqa dhaqeetu keessummaadha waan taateef waa ittiin si keessumeessan maakii suuqa deemee yookiin gulliitti deemee yookiin supparmaarkettii deemee waan garaagaraa bitee dhufaa asuma na eegasu sin jette abbaa warraa isii waliin dhiistee si deemte akkam goota. Wallahi hin taa'u mana sana jechuun yoo akkam walitti jabaannee fira taane malee ani ammas fuula guuree hin taa'an akka nama tumamee taa'utti hin jaaladhu ni beektaa numaatti hin jaaladhe malee nama shakkeetii miti. Maali boossi tumanii seqondoo kana hanqa namni naan jiru takka takka kanatti hin ta'a. Jaalibani. Ani amma mana hojii. Wallaahi akka arjeen taa'an. Yoo achi dhufee laal suutuma jedhee si dhufee si bira taa'ee maakishaa maal taate maaliif gadi ta'ee akka sarka sirra kaayaati yoo maamoo si sossobee. Amma taa'an gizee jaartiin baatanii jiran namoota akkanaatu jiran. Jechuun isaan amma shakkiidhaan miti ni beekta an akkamii amma mana hojii gaafa hin deemee tokko jira ni beekta hojii deemeeti akkanatti bat jaabeeti ati namni osoo waan biraa yaadin akka namni waan biraa yaadu maat fiidaan haa jechuun bichoo jira. Mana dalagaa deemneeti mana dalagaa laalee haarawa. Anuma barbaade hin taane na yaachiste ilaala. An dhugamatti warra dhiirotaa kana hin amanu. Akkuma ammatuma dhiiran amanatu kana warra dhiirotaa wala Dr. Asilii wala Abdussee wala Mubaarak maal kana amanee mana jaraan bulan nageenya kiyyaaf jecha fagomatti jaaladhaan malee jecha. Garuu ati akkamitti ana na shakkuu dandeetta kifilii sirraa. Shakkuu fi miti bar namni tokko bar amala isaatu jira ni beekta. Wallahi an gaafan biyya tana dhufe taariba dhufe jechuudha. Ijoollee walii dhufne yoo siimanii dandeesse waliin. Nama hin rafne ni beekta akkanatti nama kana ofirraa ilaalaa oola jechuudha. Isa araara fi rabbumaa rabbii jira jaan rafanii rafu waan akkanumatti gaafa nama dalagaa gizeen deemellee ni jiranii mana arabaa kana arabaa jira dhiiraa jira. Arabni tokko fakkeenya arabni masrii kunniin faateen jaalatti beektaa sheekota kana. Akkas namni tokko si lakkafuuf yaala hin jiru bakka dalagaatiitti. An bee deemeen hin beeka mana dalagaa sanii. Maaliif na laale akkana gizee na laalan hayi namni bar waan silaal nama haarawaa jechuun silaalu jira bar. Yoo tara sadi akkana na laalan akkasuma hojii kiyya qabadhee deeman. Hin jaaladhaan. Amaluma kee ijoollummaati immoo biyyatti waasii jechaadha. Waan na jiilsanii bitaan na jiilchi jiilata akkas hin qabu waan akkas hin qabu garuu anumaatiin barbaanne beekta. Ni jiraami saayiba tiyya takkaatu jira bakka natti hin tolu
amala bareedaadha garuu nama akka keenya biyya fagoorraa deemee miskiina oromummaaf nama ziyaaruu dhufu qabbolummaa nama laaluuf dhufu garuu bifa saniin keessummaa kifilii addaatti galchanitti qollofuun akka hattuu tagabiinatti hin fakkaatu beekta oromummaa maali. Sitti hin qollafu ani amma gaagizeen akkanatti qollafta sitti hin qollafu ijoolleenis ni jirti waan ta'eef sitti hin qollafu kun taa'ummaaf hin jeeman sitti hin qollafu kottu. Kollo mozano wayya takkas gaadiddu nama sodaatana anuma mashoko kiyo dhageete waa irtaati iyyite yoo namni na iyyaa'ee dhufe maal ta'an booda. Akkam. Fakkeenyaafi. Asoo qollofin deemtee jennu anammoo yaa'u keessummaadhaa tarii halkan keessa yookiin salaanni fajrii faga'ee waddaatu yookiin manuma fincaanii dhaquudhaaf deeme ka'e gara mana fincaanii waan darbu atasiin rafaa jirta fakkeenya soofaarra yoo ta'u maalirra yoo jaa shokoo kima yoo dhageette ati iyyite yookiin ati kidoo. Eneeyyuu no waan akkasiisanii sodaadhan waan nama gizee waan koshko dhiigee nama dura waa laalusan akkas waan akkasiisan hin jenne bara. Siinga waan akkasiisanii sodaadha amma waan koshkosh joo kanatti wuuy jee nama waa akkasii sodaatu miti. In sodaadha jechuun an gizee namni waan akkasii biilaa kana fudhadheetiin gabbaan sodaadhu waan akkasii wanni naan sodaadhu waan biraati bara. Nama ija badduudhaan akkana faa nama dallaaluuf waan jaaladha. Mee fakkeenya ija akkamiitiin na agarsiisme atiin? Waa yaa rabbii. Ijaatti jira amma fakkeenya akkana nama laalu jira akkasin nama laalu jira akkana nama laalu jira yaani nama akkamis ilaalume yookiin akkana nama laalu jira ija akkamiitiin ija badduu jettee kaati yaaddu. Ati kottu bakka asitti hin qollafu. Maal daata kottu? Amma walii galle gina. Tapha xumuraati baay'isee tapha xumuraa taphannaa adeemtu isillee jechuudha. Arraba mataa nagootee beektaa. Mataa si dhooftii taa'e. Wallaan amaneen dhaqomma. Tasumana shintibeetiif deemu hattuudha jettee quceena dhoofte asaan dambaafatin isii yookaan akkas wayii jettee nama dammaaqna. Hunda caalee akkan sodaadhu kana godhe maal ni beektaa maakii. Mana dalagaa deemee namichi maa batbatee taate waan namni yaadna akka nama yaadan nama goota ka jedhu. Anumaa kanayyuu. Micoodhaa barbeetee micoodhaatu naan amma namni dhiiraa kun maal akka ta'e beektaa maakii an dhugama sitti man beektaa akkasii sobnellee jechaadha. Namni dhiiraa kun akkasii sobnellee beektaan jecha dhugama sitti ma. Namni dhiiraa akkas batbatti bitti akka waan sodaattu beektaati. Mucattiin tun immoo bakka kana dura akkas namni takkallee tuqeen beekodhe inda'u shayxaanni ijoollee akkasiitti irra nama asaasaa taa'u beektaa. Dubara akkas nama dhiyaattee firii nama waliin taatu namni waan akkasiitti yoo irratti yaadu. Akkas ka fagootti akka adurree kanaaf akka adurree fantuuta akkasii ofirraa si hedduu kana dangumoo shayxaan namoo nama dogongorsiise itti dhaqi nama godhaa beektaa. Annaa osoo akkas godhuu baatte maaliif dhugamatti namallee dogongorsiisuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Taayyee. Annaa qannasi karoora isii fuuldura naa gaafa. Asii nagalchaadhaa jaakam asii meekii asii yoo sitti ergataa jiru nagalchaa jechuun jira. Okay. Laayiviin galle gaa asii yoom galle maa? Bomboliino tokko darba yookiin onnee tokko. Bomboliino tokko yookiin onnee tokko. Yoo asiliin jiraate wanna tapha guruppii taphanna. Asiliin dhufeeraa? Qo'ishee. Akkasii nagalchaa. Taphicha kana sale okay. Taphicha hoo kana sale malee dhufu qo'ina biratti. Okay. Siji behin jenne nene dinyanisa amma dhufeera kinoo asiliin. Asiliin dhufeera qo'e amma eenyu nama afuraffaa eenyu wajjin taphanna jechuudha nama tokko. Seenaan jiru ka Nasri baalagee taate maal baalagee ta'e akka namni baalagee uummattiyyuu nasaasaan itti maa jira. Naaf gaafatte. Karoorri isii fuulduraa maalidha tokko Kanaadaa deemuu barbaaddisiin ka biraa maal inni wanti biraa waa Kaayiroo keessa ilmee fixoo'iif dhufte achitti. Baakii garuu biyya kam biyya seeraan jaallattuuf hawwitu. Biyyuma nageeyanti jiraadhu fi nageeyan dalagadheeti jiraadhu qofan barbaadan Ameerikaas ta'e Kanaadaas ta'e Austraaliyaas ta'e garuu an kan hin jaalladhu
akka jaallatti yoo ta'e Ameerikaan jaalle sababni hin jaalladhus Oromoon xiqqishoo achi hedduu natti fakkaata. Salaamaa wisalti hiriira maama ba'uuf moo? Oromoon ammas achitti hiriira ba'uuf nan Oromoon dandeettiin ammas waan ummataaf sagalee gisee hedduu ta'an achi isaanii fi Minisootaan jaalladhaama. Silaan deeme silaa dhaga. Achira itti taanaan maayikii Oromoo jedhanii ispeekarii guddaa wayii bitanii si kennuudha. Amboodha. Down daa'ima xiqqaasan down naftanyaa jedhee down Oromoo argiteerta mucaasan. Abshii guyyaa tokko ni dhuftaa nan jedhu. Haara ni dhuftaa. Dafa warri jedhu Mahammaduun tokko hin jiru qoya namni gara Minisootaa kanaa homa hawaasi dubbisu hin jiru chaat minaamin illee. Haruuza Dubaay. Nama isaa miti isaa amma fuudhu fi jechuun heerumuu keessa hin jiru. Ati qabsoo keessa jirta saa? Qabsummaa fi miti jechuun namni hundinuu karoora qabu karooraan hin deema jireenya kiyya keessatti. Maalkiif nama kaayiroo keessaa nama baasu taanaan maal goota tokkichatti heerumta achi keessaa shablallee dhuudhaaf biyya musiibaa san keessatti dhimee gubuu barbaachisa. Na baasa jee osoo hin barbaadiin itti deemuu barbaachisa akkas ta'e duruu deemee maaliif hin finneessa? Ilaa garree qoya ammaa dhufa jedhe. Reefu dhufee nama seenee ture. Nama mul'ate kee jidduudhaan deemee maal akka deemee. Amma deemee qoyga agarsiifa haasa'aatu bareeda jiru. Atama maakii ati nama gaarii dhallee amala qabeettiidha maalidha. Wayi intarviidhi sinarraa dhadhaabee bara intarvii almoo gurguroo dhaabda jeetan akkatti jafeessa silaa dhaaba. Minisoota dhaabuun hin jiru. Minisoota deemuu barbaannan Mahammaduu Tukija nama imaana qabu laal nama idimee achi gattee jiru. Yoo danda'ame jechaadhaan akka nama ekspiraansii qabu tokkotti waliin haasa'e argite nama tiraaga qabu kana fa'a. Kanaafuu waan akkanaa kana asirratti na hundaa'u dhiisi gaanasree na dabbara. Abbaa abdii beekamtee reefu dubbisnee ture dhiirtame laa kamalataan taane illee hedduu jira waa hedduu jira. Maakicha bakka asliin hin jiru eessa akka deemen beeku. Fariitaa loof. Eenyu wajjin taphannare. Deemee rakkano eenyu waliin jira asliin eenyu waliin jira laala mee laalateen. Kan dhufeera qaba. Fiddee. Maali mul'attu? Maali mul'anne? Ati gurbaa kanarra maal qabda maa bira seenu? Salii miti si barbaanne si dhabne eessa kutte maal jechuudha akkana jechuun abbaa? Abbaa. Nageenya shamarran Dubaayuu